Wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaasee nan dubbisaa akkasedha. Mata dureensaa qoramuu Yesuus jedha. Ergasii Yesuus seexanaan qoramuudhaaf hafuura qulqulluudhaan gara lafa onaatti geeffame. Inni guyyaa 40 halkan 40 erga tsoomee booddee beela'e. Yommus inni isa qoruudhaaf dhufee ati dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taate dhagoonni kun buddeen akka ta'anii fi abboomii ittiin jedhe. Yesuus garuu deebisee xaafata qulqullaa'aa keessatti namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'u hundumaan malee kan jedhu xaafamee jira jedhee jedha. Kutaa kanamaa gabaabaatti ol wajjin ilaallaa. Qorumsa mo'uu kan jedhu gabaabaatti ol ilaalla. Mata duree keenyarraan waa'ee qorumsa mo'uuti kan inni ganama kana barannu. Utuu waa'ee qorumsa mo'uun naqin dura mee waa tokkoon isin yaadachiisa. Ilmi namaa kan darajaa isaa dabalu nama lafa kanarra jiru hundumaa kan sadarkaa isaa dabalee jiraachisu qorumsa. Kan namni hin jaallannes qorumsa. Na dhageessamma. Ilma namaa kan sadarkaa isaa dabalu qorumsa. Kan namni dhaga'uun barbaannes yookaas kiristaanonni bara keenyaa dhaga'uun barbaannes qorumsichuma. Waa'ee qorumsaa kana xiqqoo tokko yeroo narra ganama isinitti himu nama ta'e lafarratti kan dhalatee warri gooftaa Yesuus namannes warra amanan isinuma qoramu. Adda kan godhu kan keenya maanni yoo jettan qorumsi inni kan keenyaa moo'ichaan keessa dabarra. Kan warri biyya lafaa garuu danda'anii qoramanii keessaa bahuu hin danda'an qorumsichumaan liqinfamu. Yoo seexanni isaan qoree seexanuma isaan qore sanaan kufu hafuurri keenya qorumsicha hin mo'a. Har'a ganama kana xiqqoo tokko waan isinitti himu qorumsa mo'uu isheen jettu kun barnoota keenya ganamarraati. Akkuma nama isiniin jedhe nama ta'e kan dhalate hundinuu numa qorama. Ollaa keessan bita keessan kan jiru mirga keessan kan jiru qorumsa keenyatu gargar malee namni hin qoramne biyya lafaa kanarra hin jiru. Na dhagee jecha namatti ganamaa dubbadha. Biyya lafaarraa namni biyya lafaatti dhalatee hin qoramne hin jiru. Namni hundinuu numa qorama. Maaliif yoo jettan biyya lafaa isa seexanni gaditti darbatame keessa waan jirruuf biyya kana keessatti nama hundaa qorama. Tarii isin qorumsa isinirra jiru laaltanii anuma duwwaa qoramaa jiraa kan jettan namni hin qoramne as keessa hin jiru. Mana namoota baay'ee biraa abaaboo galataatu dhaabata. Sababni abaaboo galataa dhaabatuu fi sababa namni dhufee mana kee keessatti abaaboo galataa sii fiduu fi sababati mo'aa taatee mootuu taatuuf. Yeroo qorumsa kana injifattu nama baay'eetu kabaja sii laata. Biyya kana keessaa nama baay'ee kabajamaa taata. Guyyaa tokko Yesuus akkuma beekamaa ta'e seera uumamaa boqonnaa 3 irratti Waaqayyo abbaan akkas jedhe si keessaa kan ba'u mataa boofichaatuma jedhee Ewaanitti dubbate. Ewaaniif ergaa kana darbe. Akkuma kana Yesuus dhufee durbee Maariyaam irraan dhalatee gara biyya lafaa dhufeera. Ergi biyya lafaa dhufee foon dhiisichaa Maariyaam irraa fudhate sana waan uffatee jiruuf Yesuusin qoramuu jalqabe. Maanni kan Yesuusin qoru yoo jettan sababa inni foon uffatee biyya lafaa dhufeef seexanni isa qoruu danda'ee jira. Kanaafuu awwaan ganama kana isinitti himu keessaa qorumsi immoo gurguddaa lamatti qoodna. Qorumsi garuu akkaataa baay'eedhaan jira. Tokkoffaa qorumsa seexanni nama qoru. Lammaffaa qorumsa Waaqayyo ofiisaatii amantii kee ilaaluuf si qoru. Macaafa qulqulluu keessa jira kun. Jireenya qorumsa mo'uu keessa jiraachuun barbaadda yoo ta'e har'a ganama kana barsiisu kana na dhaggeeffadhu. Qorumsa mo'uu see jettu kana isinitti meen karaa qorumsa mo'uu immoo isinitti hima. Kanaafuu ergi qorumsi nama hundumaarra jiraate namni hundinuu ergi dirqama qorame namni hundinuu ergi dirqama rakkate maal gochuu qabna? Karaawwan qorumsatti immoo nu adda baafnee beekuun dirqama keenyaadha. Karaa ittiin qorumsa mo'uun. Qorumsa gara keenya dhufe tooftaattiin qorumsa kana mo'uun adda baafnee beekuun nurra jira. Namoonni baay'een mana citaan arga mana citaa baadiyyaa yeroo ammaa kana abidda keessaa boba'aa jira. Manatti citaa qabatee gubaa jira. Waaqayyo akkannaan jedhe taammiru mucaa koo inni argaa jirtu kuni mana citaas miti manas miti ijoollee koodhaa ittimi abidda kanarraan naamsaa karaa ittiin qorumsa mo'anitti himaadhe Waaqayyo. Mee harka keessan ol kaasaa warri irti yaaddoo qorumsaa yaadi qorumsa adda addaan qoramtan dhaggeeffadhaa. Harka keessan ol fudhadhaa. Waaqayyo irraa jalqabee nama mo'u si haa taasisu. Mee nama si bukkee jiru rakkoon irra jiru kana nammoo haini. Kanaafuu qorumsi Yesuusitti dhufe seexanatu isa qore. Seexanni isa qore. Mee seexanni maaliin nu qora yeroo baay'ee? Seexanni waan harka kee keessa jiru tokkoyyuu sitti himu gaafa si qoruu barbaadu. Lakki wantoota hin qabne tokkoon sitti lakkaa. Yesuusiin akka jedhe seexanni kun Yesuus guyyaa 40 tsoomuu isaa baree akka jedheen ilma Waaqayyoo jedhe ati beelofteettaa qoonqoon si ajjeeseera. Kanaafuu amma sin qoraatii dhagaa fuudhiitii biddeen godhii nyaadhu jedheen. Yesuus dhagaa biddeen gochuu hin danda'a? Eeyyeen danda'a. Maaf hin hojjenne garuu sababa isinitti hima. Seexanni maal garaa ciibsachuu barbaade? Biddeeniin qabatee ergamtuu isaa gochuu barbaade.
biddeen hin qabu waan ta'eef dhimmi biddeen immoo dhimma lubbuu wajjiniin wal qabate yookaas namni nyaatu malee hin jiraatu foonii waan ta'eef adeemaatti dhufe. Yesuus jedheen yennaan guyyaa 40 soomteetta agabuus si fixuuf jedhaa. Mee kayiitii waanuma sitti mee mana kana keessa waaqa qopheeffadhu jedheen. Maalin qopheeffadha jennaan dhagaa kana fuudhiitii biddeen godhi jedheen. Biddeen godhi jedheen. Yesuus akka jedheen waa sitti maseexana joonjaananaa jedheen yennaan nuyi biddeen duwwaan hin jiraannu dubbii afaan waaqayyoo keessaa bahu hundumaan jiraanna. Kan na jiraachisaa jiru guyyaa 40 biddeen hin nyaanneanii garuu lallabaa mini'anii mogoleen kool bu'aamini afurri waaqayyoo na keessa jiraadhe. Mee dubbii afaan waaqayyoo keessaa bahu jedha. Har'a namoota baay'ee seexanni biddeeniin qabee ergamtuu sin godhe lakkoofsan qabdan. Ergamtuu seexanaa akkamitti taane beektu baay'een namoota na dhaggeeffadha. Yaaddoo, dhiphattoo, qorumsa wanti nu qore mootummaa waaqayyoo mini biddeen. Namni baay'ee yaaddoo ergamaa eenyuuti? Nama si bukkee jiru ni yaaddofta taanaan askarii seexanaati jedhin. Sababa sitti maaliin? Biyyi kees miti. Darabaa jiraattaa? Maaltu si yaaddeessee jedhin? Biddeeniin qabee Yesuusin olii gad oofuu jalqabe. Har'allee jechuun baay'ee keenya kan inni ittiin mana keenya diige, kan inni ittiin godoo keenya diige biddeenii wajjin wal qabata. Dhimma biddeeniitiin seexanni ashkarii namoota baay'ee godhata. Isa kaan hattuu godhe, isa kaan sobduu godhe, isa kaan dhaggeeffadhaa. Jireenya bara baraa keessaa baase biddeen dura jalqabe. Seexanni biddeeniin qabee namoota baay'ee garafe. Waan sitti magaru deebii qormaata keenyaa deebisuu danda'u. Randeeba jechatti kun jecha dhokataadha. Akkamitti qormaata moon deebii qormaata keenyaa deebisuu danda'u. Deebii qormaata keenyaa beekna taanaan qormaati keenya hundisaayyuu mo'amaadha. Yesuus seexana qormaata kan inni ittiin bu'e deebii seexanni isa qoree deebii sirrii deebiseef. Mee fakkeenyaaf itti dabalee waa isinitti namoonni dhukkubdan yoo jiraattan waaqayyoo akka dhukkuba keessaa sin baasu seexanaaf deebii sirrii deebisa. Qorumsa keessan hin mootu. Warri harka keessan duwwaa kanaaf jettanii waldaa jibbitan amboroo jedheen nan guddadha jedha seexanaaf deebii sirrii deebisa. Qormaanni keessan amma deebii sirrii argatutti isin hin gadhiisu. Qorumsi keenya deebii sirrii argannaan mana keenya keessa taa'uu hin danda'u. Seexanichaaf Yesuus deebii sirrii deebiseef dubbii afaan waaqayyootiin an guyyaa 40 turee dhufe. Inni lammaffaa garaa waaqayyoon amanu qabaachuudha. Qorumsa mo'uudhaaf garaa waaqayyoon amanu qabaachuu. Gaafa waaqayyoon amanatu sirraa beekama. Nama waaqayyoon amanate yoo laaltan qawween qabu maaliin qabu garuu addunyaa kana sodaachisee jiraata. Qorumsa karaatti immoo inni lammaffaa karaattiin garaa amantii waaqayyoon amanatu qabaachuudha. Uumama boqonnaa 22 lakkoofsa 1 hanga 3 mee naa dubbisi namni tokko. Kun erga ta'ee booddee waaqayyo qoree isa laaluudhaaf Abrahaam jedhee waame. Abrahaamis kunoo asan jira jedhee deebise. Waaqayyo Yisihaaq ilma kee isa tokkicha isa jaallattu fuudhii biyya Mooriyaa dhaqi. Tulloota keessaa isa ani sitti agarsiisu tokko irra qalma gubamuu godhii isa anaaf dhiyeessii jedhe. Abrahaamis ganama barii ka'ee qoraan qalma ittiin gubamuuf falaxee harree isaas fe'ee dargaggoota isaa keessaa lama Yisihaaqiin ilma isaas fuudhee lafa waaqayyo isatti himee dhaquudhaaf karaa irra bu'e. Eebbifame. Qorumsa mo'uudhaaf garaa waaqayyoon amanatu qabaachuun dirqama. Garaa waaqayyoon amanatu jechuun laan dhaggeeffadhaa amanachuu kan. Yeroo garaan kee waaqayyoon amanu qorumsa mo'uta. Abrahaamiin waaqayyo akka jedhe ilma inni dulluma jala argate mee aarsaa godhi naa dhiyeessi jedheen naa qali jedheen. Abrahaam garuu dulluma jala argate mucicha akka jedhe waaqayyo keereen Abrahaamiin mucaa isa dulluma jala argatte sana gara tulluu Mooriyaatti geessi aarsaa naa dhiyeessi jedhe. Ilaala qorumsa kana waaqayyo qore. Abrahaam akka jedhe waaqayyootu mucaa koo kana barbaade waan ta'eef dhaqeen aarsaa dhiyeessa deeka'e tole jedhe. Garaa waaqayyoon amanatu qabaachuudha qorumsa mo'uudhaaf. Garaa waaqayyoon amanatu biyya kanaaf hin barbaachisa lafa kanaaf hin barbaachisa. Hamma garaan kee waaqayyoon hin amanatnetti eessayyuu ga'uu hin dandeessu. Qorumsa kamiin darbuu hin dandeessu. Qorumsi mana keessan keessa amma molkee jiru kun har'aa jalqabee harka mini miilla mini laphee isa dhugaa waaqayyoon amanatu qabda taanaan ankee moo'icha guddaadhaan qorumsa kee kana ceeteen dabarta. Garaan kee waaqayyoon hin amana hin abdata waaqayyo akka barbaade naa godhattee waaqayyootti of dhiifta. Qorumsi addunyaa kana see tokko lafatti gattumaa jiru si bira ga'een dhaabata. Waaqayyo qorumsa kana irratti miilla keenan dhaabadhe waaqayyo. Qorumsa karaa kamiin sitti dhufe
yeroo garaan kee waaqayyoon amanatu hin moota. Abrahaam akkuma jedhe tulluchatti ol ba'e namni garaan isaa waaqa amanatu isa waaqayyootti fideeyyuu immoo akkeedha waaqayyo Abrahaamiin amma qorumsa kee dabarteetta amma ceeteetta mucaa kee hin qaliin hoolaa namni hin guddifne dudduuba kee jira akka isa fidii qalii mucaa kee wajjin faarfannaa faarfadhu jedheen inni sadaffaaf inni dhuma nama obsa qabu namni qorumsa moo nama obsa qabu. Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa 2 eenyuun naa dubbisa. Yaa obboloota ko qorumsa garaa garaatiin ilaalamuu yommuu isinitti dhufu gammachuu guutuudhaan fudhadhaa. Amantiin keessan qoramee ilaalamuun isaa obsaan danda'u akka fidu hin beektuu jedha. Ilaasee kana sirriitti makanumaan galtu. Qorumsa karaa sadii moonaaree tokkoffaa deebii sirrii seexanni barbaadu deebisuufi akka inni joonja'utti inni lammaffaa garaa waaqayyoon amanu sadaffaan